gidduutti nutti dhufanii haasaa keenya addaan kutan. Sirriidha akkuma ati jette hiriyaa gaarii waaqayyoon namaa kenna. Kanaaf hiriyaa gaarii argachuuf atis dhama'in sin jala. Kanuma si gorsan karaa akka. Kana magaalaa ta'e keessa baatee bilbila qabatuuti naaf dabalu. Rakkoo qaba. Garuu maqaa koodhaan qabatee bilbila kee. Maali? Rakkoon qaba. Duwwaa sagal. Torba. Simbil bila. Tulis. Bilbilli koo mana jira gatii hamma irratti naa dabalii galii qabataa jiru. Rakkoon qaba. Tulis. Singi geessu qaba. Ayi rakkoon qabu. Tole. Ammaan booda garuu hiriyaa gaariin siifamu. Ayi baay'ee. Umurii amma kana deemtee barattuu kutaa 11 taate amma ammaatti hiriyaan baafame. Karraajii ta'uu osoo hin deddeemaa algoonare kan beekaas hin taatu karraajiis hin taatu. Kan eenyu akka taatu rabba beeku garuu hiriyaa isa biratti arguu barbaadeera. Dongor mana sih? Maal jechuudha? Faaya duukaa suma kan argidha. Sa'a isaan wajjin hin taane akkamitti isa duukaa asuuf ta'e garuu anaaf inni abiddaaf cidhiidha. Maal jechuudha? Inaaf wajjin hin taa'usaa? Maali akkas jechuu koo miti garuu xiqqoonatti dhaga'ameera. Garuu immoo iddoon kan koo ta'uusaa kan namni fi biqilaan lafaa iyyuu ragaan nan ba'a qaba. Ataan kee ta'uun isaa mirkaneeffadhu. Ani amma yoona kan koo godhachuun baay'ee natti ulfaateera. Sinaa bulu yaadaan fayyadamu. Piroomis siif moo? Eenyu? Da'oo. Da'oon piroomisii nama meeqatti godhee danda'a? Si qofaa hojii waan jiraatu fakkaata? Amma argitee kaatamini bakka inni wajjin hin ta'u. Booris darbee nama biraa wajjin akka inni ta'an beektu? Hin beektu. Kaleessa dheengara namoonni wajjin ture beektaa? Sun normaalii wal beeku ta'uu danda'a maalitti beektaa? Normaalii isaa argeera ayyuuna. Normaaliin akkasitti bakkee mana namaa jira dhaabbatanii yeroo gubannu. Normaaliin bakkee wal argitee dubbistee darbuudha. Booristaanis nama wajjin akka inni ta'u beektaa? Qo'eeti waan argitee qabdee waan beektu qabdee. Maal kana booddee arguusaa maal qaba argitee na wajjin argitee dabarte mini? Jechuun normaal gaaddeenyaa ta'uu danda'u kan maalitti beektati? Normaal gaaddeenyaa isaatiin beektu? Gaanoo akkamitti amantaati? Addunyaa kana nama nama jira? Algaa karaa kuusa nama naani. Si fakkaateetu. Addunyaa kanarraa. Qo'eeti akkamitti akkasumaan jechuu danda'a? Akkamitti daandii amantati? Wanta qabdu wanta beektu qabdootu naannatti hin taatu. Da'oon yeroo kamiyyuu nama namatti yaadi. Haa ta'u waanuma fedheef waan barbaadde siyaasa eegdota dhaloonni mallaa qabeenyaa dhiibbaa beellaman qaba da'oo ka'a. Da'oo wajjin. Beellaman. Maa nama nageessu achitti maan jiramini? Maaliin nagaa? Da'oo wajjin akkamitti beellama godhattaati? Piroomisii akkamii godhatte? Piroomisii malaka. Piromisiidha. Anis jalladdaa dhabuun barbaadu beekamti. Kastaanaan bareedaadha. Sistimu amma kana gaafa deemtee erga jettu durba ishee biraa osoo hin taane ishee silaa osoo hin taane kan biraa biratti agarra. Karaa da'oo maaf natti dhuftaati natti miti karaa da'oo. Firiisaa ammoo boortaan isaan amma kan istinee boortaan agarte firiisaa. Maaltu sirrii isin gochuu Mana yang jelas tau? Segala gel kuliah. Isin jechaan jira miti? Lafa gel kita sih. Udah tinggal.
Waan wal bira galtan immoo fakkaatan lafan. Hojii. Faayaa duukaa. Wal bituu wal biratti lukkisatee rafee gaariin turre. Baay'eesaa. Ana fudhattee galtan si. Tuma isheen tola jettee naa wajjiniin galtee immoo nan jibbatteedha. Dhugaa. Maaf fudhattee hin galleere? Tushin toletti naa wajjiniin galtee jiru dukkaan galaa fudheen gala jedhee yaadaan ture. Amma qoosaa dhisiitu hariiroo isheef si gidduu jiru maalidha natti isa baruun barbaadu. Aartee tura? Isa baruun barbaadin sin jedhe isa natti. Aartee tura? Isa wanta si gashuu qabu hariiroo isheef si gidduu jiru natti himi. Maal isaan sitti marees mati sila argite yeroo ta'e. Maal hariiroo sin gidduu jiru wal bukkeetti sin arge malee hariiroo keessan maal takka sin gidduu jiru hin beeku. Nam fuula jireenya. Kanan irraa eegdee akkana keenuu irraa barbaadde. Na shakkuutti kaa ta'e? Maal si shakkuree akkasinitti taasisan argaan ture. Maaliyyoon si godhee maaliyyoon siin jedhee na amantaati. Ammani waan biraa sitti haasa'an jiru. Hariiroo isheef si gidduu jiru kan baruun barbaada. Hariiroo biraan hin jiru. Ishee hariiroo sin gidduu jiru maali? Waan biraa miti obbolummaa mara. Maaliin baruu hin danda'a? Waan barbaadeen baruu dandeessa. Akkamittiin nama na isheen ko dhiirota kan biraa duukaa haasofteen beektu. Akka isheen keessis duukaa haasofte immoo ija kootiin hin argine. Kan akkamittiin nama nu danda'a isheen? Kennaa koo namni gaafa namatti haasa'uu dhiisee callisu waanuma haasawuu wallaalee fidaa kan inni dhiisu miti waan calliseef qabu. Mucaan kun yookiin rakkoo qabaatteetti ta'uu danda'a yookiin amala ishee uumamaatii ta'uu danda'a. Namatti haasa'uu dhiisuun maybe namni dhaqee taasisee amala isaa barsiisee wajjiniin haasa'inaan immoo mucaan kun haasa'uu dandeessi. Ijoollee warri guddinyoonni kee hariiroo jaalataatiin itti dhaqani. Kanaafuu hariiroo jaalalaa immoo barbaanne ta'uu dandeessi. Gaafa akka ittiin sitti immoo hamaatti nan fudhatiin. Siinsi jaallattee isaanii didaa jirtiin jedhiin. An hiriyyummaa manatti siqadhe obbolummaa kun gorsaa oolu. Malee wanti biraan nu gidduutti uumame miti. Yoo maal godhe immoo na amanta. Waayee haadha koo. Kennaan koo aduu kanaaf ishee gidduu wanti biraan hin jiru. Ammoo namoonni. Nama bakka isheetti godhu beektaa? Maal sababiin bakka akkatti kan nama biraa taatee arguun barbaanne baay'ee jaalladha. ibsuu kan baay'ee jaalladha. Na jaallachuuf immoo dayoo qabdi. Maal jedhaa kana? Rakkoon qabu akkami? Waan na barbaaddeef natti nyam. Ishee rakkoon qabsitanii maaltu deemaa bakka tokko teenyee sittanii teenyee jira. Sole shira kan. Yoonan kennaaf daawuf hin hojjedhu ta'e moo daawuf kennaa haddan baasu taanaan annama miti. Daawuf kennaa adda baaseen kennaatti deebi'a. Maalti faayaa duukaa na rakkise? Lamaan keessanii nan hojjedhu. Ansiniin hojjedhu taanaan immoo maalummaa koo warra bartu. Waan jalatti kana gargar hin baasu ta'e moo dura iyyuu natti balleesse yeroo kootti gubuu hin turre ishee kanaaf harka gashachuu qaban adaanoo irraa adda baase. Nuftee kan nagaadhani hin turre baay'ee si eegaan ture garuu dhaabbadhee waan kana tuna aarsennaan inni dhaabbadhee qofaa gumbumaa ture. Naannootti turtee yerootti dawwaltee waan ta'e sitti himame bittaan immoo gammadee mafi gaafate. Waa'ee majaalallee keetti kanatti na aarsennaan si barbaade. Maanni maaf si aarsaree sirrii majaalallee kooti ka jaalallee kooti dhaf jaalallee kooti siin jedhamte. Amma yoonaa jaalallee kootti aartaate dawwaltee taafeer. Sila takkaaf isaan dawwalee ture deebisee immoo siin dawwalaa naan jedhee irratti cite. Maal godhi si dawwala reennoo faayaa duukaa addee barbaade dhaabbata. Maalaa sa'aarta? Amma kanan argee dhufe. Maal eegarte? Kan itti badde amala kee keessaa kan itti nama amantudha. Akkamitti amantaati?
Amma kana ija koo hin argee dhufe isaan dhaabbatanii. Akkata gartee immoo maalitti ni amasi amanuu dandaashan. Ija kootu arge ija koo ajaa'amsu ija koodhaa hin argee dhufeen. Kuna wajjin amanuu danda'u tuni hin argin amanuu danda'u gonkumaa. Gaafa kam na amanta beektaa? Gaafa isaan zargii godhatanii gaafa isaan qubeelaa harkatti godhatanii qubeelaa harka ishee irratti agarte na amanta. Ishi amma ta'e agartee tateef nagarree maatiin bara maalirratti ni. Amma kana hin argee dhufeen sin jechaa jiranii. Akkamittiin amanuu danda'a ishii akka tagartee? Akkatti tamantu bilbila isaa qabdamini. Kuna amma bilbilii bakkee inni jiru eessa jirta jedhii gaafadhu. Isheeti sirraa kaasa. Isaa mini isheeti sirraa kaasama. Ishee jechuun jaalallee isaati. Amma sirraa kaasi dawwalee eessa jirta jedhii gaafadhu. Ni da'uuni. Amma nan dawwalaaf qaafachuu nan beeku. Yaa Rabbi nan qaanessin hojii kee hojjedhu. Durumayyuu ishee kanatti hin turre. Yeroo koo ishee sanatti gubuun natti hin turre. Siniin hojjedhan mayyuun keenya ganaadha. Hello. Hello, Doc. Eesseerta? Eesseertaan sin jedhe homaayyuun taane eesseerta? Iddoo mata dur beektudha. Iddoon qofaa taa'u isa jiran. Eeyyuu faaneerta? Maal taate kennisuu? Qofaa keerta? Qofaa kun taa'ara. Maal qofaa kun taa'araan siin jechaa? Tole dhufaan jira achumatti na eegi. Tole. Maaltu maayira? Qofaatii siin wajjin jirta? Eenyu suukeera? Waaqayyoon na bukeera kan nama kan biraa maaltu ture? Maaltu ta'e? Eessayyuu qofaama kun jiran? Waan adduma isaa dhageera iddoon ta'e qofaatti. Maalodha maal siin jiran? Eessa ture siin jiran? Eessa turte? Karuma faayaa duukaa eessa turte? Manan ture manaa nan bahee dhufeen as taa'aa jira. Kanis akkas daajjettee naafa katteedhaas yamanii deeme. Har'ammoo eessa turte? Waan adduma isaa dhageera kanatti. Kana qofa barbaada. Taa'ii tasgabbaayitiin atti. Wanta taa'uuf qabu faayaa duukaa maal wanti keessa siin jennaan oomaa miti naan jette. Har'ammoo eessa turte faayaa duukaa natti himi. Karoo qofa sirraa barbaadu. Eessa turte faayaa duukaa wanta hunduma isaa dhageera. Na caalaa waa'ee koo beektu? Dhageera namni sin argee jira dhufee natti meena. Abbaa akkasiin jedhe dhaqi biri deemee irraa. Hin qabanufti? Kanarratti dhikka baarta? Aniyyuu siin hin jennu. Aniyyuu siin hin jennu. Kana amante naamanii kana booda immoo sii beekan. Alkoo si amanii hin tureem. Abbaa barbaade dhaqi amanii gaanis ammoo narraa deemu. Ana dhiqsinaatti fida. Yoo barbaade taa'ii na taasii na hubachiisi. Taa'is tanaayis si hubachiisa. Kanaa achi dhaabbattee natti hin eekkamina na. Rakkoon qabu. Anatti eekkamtee miti har'aa kaasee asuma irratti dhaabbata waan kofo eenki. Dhugaamoo. Isaan beektu ani siin beeku. Dhugaamoo. Kenna. Dubbii karraa akka salphaatti ilaaltee akka godhataa jirtu kun bora akka inni lafa si nyaachisne. Maaltu mamaara maaltu ta'aa jira? Faayaa wajjin oolu. Eenyudha? Daawwachis muki eenyudha kan dubbii kana hundumaa waliin makaa? Eenyudha kan akka jecha?
haasa'inatti dhuftee fayyaati haa dhowwatu malee amma majettee guyyaa guutuu walitti kaate kana. Maal taateef naaf waa'ee malee asittu? Waa'een haasa'aaru sii galeera. Lammaffaa jechuudha bakka lukti isaa ejjate ejjetteenaan akkasii ajjeesu barishee. Waa'een haasa'aaru abbaan haasa'aaru sii galeera. Sii galeera akka nama sii hin galleen godhatiin ishii sobdee sii galeera. Lammaffaa bakka inni ejjate akka hin ejjenne sitti meeradha. Waa'een haasa'aaru sii galeera. Dammoo callisii afaan keenya irraa qabla. Lammaffaa bakka lukti isaa ejjate ejjetteenaan sin ajjeesala. Irraa fagaadhulaa sitti meera. Maratti ni caala. Faaya miti sun. Faaya madha. Arramaatti muun qaba. Akkam baay'ee ishee jaalladhutti muun qaba. Arramaa na darbuun qabdu. Faaya. Maanni naatu. Maanni qofaa kee deemtu maal taatee? Sayyuu yaadaan baddee deemaa jirta. Rakkootu jira moo? Lakki rakkoon hin jiru. Innaa maal taate ree? Lakki waa yaadaa deemaa hin jiru. Maarree namni nagaama akkasitti yaadaan badeen deemu. Yeroo inni si ilaalu immoo fuulli kees baay'ee nama cinqamaa jiruu fi nama rakkoo guddaa qabu natti fakkaata. Maa rakkoo jira moo? Lakki rakkoon hin jiru wanti haariin jira kanaaf dhamale. Maani rakkoo akkamii jira natti ma dhufaayya. Dhugaa dubbachuuf ani akkan baay'ee si jaalladhu beekta. Kana irratti immoo addee guddaan siif qaba. Ani bakka rakkina kee fi bakka dhibbukeetti addeetti jetteetti hundumaa siif argamuuf ani qophiidha. Kun immoo si jaallachuun konaaf ragaadha. Kanaafuu wanta anumna kootiin si bira dhaabbadhu akka tinatti himtuun barbaada. Kun immoo sababiin si jaalladhu malee gabbarsuu jaallaaf miti. Iyyee akkasii na jaallattu beeka. Garuu ani immoo kanan barbaadu hiriyyaa gaarii akkasii naaf taatu malee hiriyyaa jaalallee akkasii naaf taatus hin barbaadu. Kana jechuuf immoo baay'ee dhiifama naaf godhu. Rakkoon qabu. Garuu akkan baay'ee si jaalladhu beekta. Hatiyyuu ragaa naaf baateetta. Kana irratti immoo osoo jaalala koo naaf fudhatte immoo baay'ee filatamaa ture. Naanis na gammachisa ture. Jechuun jaalalli waan hundumaa jaalalli immoo akka ta'e beekta. Soo kanaafuu ani haa ta'u rakkoon qabu. Isa siif ta'uu nan danda'a. Garuu miira jaalalaa akkan siif qabu immoo hin dagatiin. Tolee faaya. Fayyeen dagadhu. Tolee amma eessa deemaa jirta? Gara mana deemaa jira. Si geggeessuu nan danda'a? Tolesh. Tolesh haa ta'u kottu.